Kiristaanotaaf ilaalcha akkamii qaba? Gammadee immoo jiraataa jira. Kana duwwaadha itti aansuudhaanii Ibraahimtu itti fufaa jechuudha. Okay, galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf egaa akkuma sitti beekti barreeffuu gara Islaamaa dhufu kaasee gara ji'a tokko lamaaf na arrabsu maaliifi beekta kiristaanonni na arrabsu rollaa ibii galu dhufanii na arrabsu kanaaf ilaalcha ni qabuu fi baay'ee xiqqaa ture dhugaa dubbachuuf ijoollee kiristaanaa ilaalcha isaanii qabu baay'ee xiqqaate akkuma gadaa Yesuusin illee laayii bira taa'ee na arrabsan ture jechuudha. Yesuus akkasidha waan baay'ee amma yeroo baay'ee wanti namni beekuu qabu Yesuus akkuma koo qunxurroo qaama saalaasaa muratee Yesuus jechoonni kun hin barbaachisu si galeera amma jechoota akkas faa jedhu bar laayii bira taa'anii kun amma nurraan eegamu hunda keenyaaf iyyuu tokko kabaja dhiiraa gara buusaa lammaffaa safuu Oromoo cabsa jechoota hin barbaachifne jechoota akkanaaf amma namoonni gaafa jedhan natti baay'ee nama dabbara anillee akkasiin jenne garuu Yesuusin haga tokko xiqqeessee garuu jechoota kana dubbanne dhugaa dubbachuudhaaf asumaan garuu namoonni jechoota akkasii akka hin fayyadamne adaraa isin dhowwuun barbaade yoo isin dhattanii jecha akkasii barreessitanii ijoollee musliimaa dhufeessa jalatti waan ta'anii barreessuu danda'an. Akkasuma warri kiristaanaas yeroo sabata gurbatan ijoollee musliimaa yoo dhattanii waa tokko barreessitanii warri kiristaanaa akkasuma waan hin taane isin jechuu danda'a. Asirratti dhaamsa isii qabu adaraa nabii keenyaafis kabajni akka laatamu godhaa Yesuusiifis nabii kabajni akka laatamu godhaan isiniin jedha. Asumaan dhaamsaan isinii qabu. Dhugaa dubbachuuf jalqaban ilaalcha gaarii isaaniif hin qabu kiristaanaaf baay'een jibba. Baay'ee na jibbisanii turan maaliif na arrabsu bakka waan hin jirre dhufanii naan jedhanii jechoota hamaa waan naan jedhaniif Yesuusin nan xiqqeessaa kiristaanota bakka waan xiqqoon godha. Hega ji'oota ji'a tokko as garuu baay'een yaada koo sirreeffadhe ilaalcha kollee nan sirreeffadhe bakka dhugaa dubbachuudhaaf akka diinaatti san ilaale no baay'een dogoggore maaliif jennaan biyya lafaa kanarra gaafan jiraadhu waan amantaan qabiyyuu waan akkasii nama eeyyamu waan ta'eef dirqama ilaalcha waan gaarii qabaachuun qaba jedheen amantaa kunan jaalladha islaamummaa jaalladheera musliima ani islaamummaan hordofaa islaamummaa jaalladheera islaamummaa koo kabachiisee ofis kabajameen jiraadha kanaaf amantii namaan tuqu jedhee murteesseen kiristaanota illee mana isaanii dhaqeen nan ta'a faarfannaa aggeeffatu taanaa isaa aggeeffatan nan gashuna ani nashiida koo banandee shaayilenti bee nashiida koo aggeeffachuu nan danda'a dhimma isaanii hin qabu. Dhaqeen hundumaa duukaa nan haasawaa akkuma kana amantii kanaafanii dhugaa dubbachuudhaaf amantii kiristaanaa haati koo keessa jirta abbaan koo keessa jira obbolaan koo hundi zarmaan zariin koo keessa jira. Duutis musliimatti lafa keenya laannu faazariin koo maazariin koo lafa isaanii musliimatti laatan lafa bal'aa qaba faazariin koo biyyaa laannu tasuma warra amaara kanatti faa dhufee qota malee musliimonni waggaa dhufanii nu gaafatan laannu lafa keenya tasumaayyuu tasuma dhugaa isin jedha hin jaallannu maatiin koo hagarraa hin jaallatan zariin koo illee na jibbee jira ammanaan maatiin koo hundi zariin koo hundi na jibbee jira of keessa na baasee jechuudha. Sababi kanaaf ani garuu arrayyuu kiristaana baay'een jaalladha. Amma garuu dhuma see kiristaanota baay'een jaalladha. Mana isaanii nan nagaa isaan mana kun dhufu geestii duukaa galee nan taphadha. Nam tokko irraa dhiman qabu. Abbaan barbaade fakkeenyaaf ani yoon Yesuusin arrabse guyyaa sanatti anatu itti gaafatama. Namni naaf hin gaafatamu. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokko laaybii baneetota hin labse dhimma mataa isaati. Ani dhaqee lolee fi billaa fudhadhee yookaan goraadeedhaan dhaqeennatu nama sana reeba miti. Dantaa isaan qabu. Narraas hin eegamu. Sigaleera. Narraas hin bareedu. Nama tokko jibbee onaan jette immoo hin jibboon nama tokkoyyuu. Ani jireenya koo keessatti of ta'ee hin jiraadha. Dhimma namaan qabu. Amantii namaa ilaalchi koo bakka kana booddee an warra kiristaanaallee nan jaalladha. Hundumaayyuu hin jibbu. Amantii koo irratti dhaabadheen hundumaa duukaa jiraadha jedheen ilaalcha maalii qabsa jetteef akka kanaatti nagaa buuseen hundumaa